rakkina arguutoon ta'e rakkina biratti waaqayyoon argu. Seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 13 Israa'eloota maalirraa fayyisuu barbaade waaqayyo? Maaliif guyyaa sana akkana jedhe? Si fayyisuudhaafi fayyina kee irra gartaa'e jarri kun maal dhukkubfatan? Dhukkubi saba kanaa maal ture? Dhukkubi saba Israa'el maal ture? Maaliif waaqayyo si fayyisa jedhe? Tokko dhukkubi Israa'eloonni dhukkubfatan dhukkuba garbummaa waggaa dheeraati. Dhibee mataa miti, dhibee kalee miti, dhibee nervii miti, dhibee HIV miti, dhibee kaanserii miti, dhibee garbummaati. Sirraa buqqisa waaqayyo. Tarii wayya garbummaa. Ameen hin jettu. Garboomte taanaan hin jirtu. Sammuun kee garboomte taanaan hin jirtu. Dhibee sana baachuu si wayya garbummaa baachuu sirraa buusa waaqayyo ganama kanaa kaasa. Kanaaf sabni kun saba garbummaa keessa turedha. Saba bilisummaa hin argine, saba hacuucaa itti baay'ate, saba irreen irra jirudha.